Ilaalcha. Boqonnaa darban keessatti mucaan tokko ilaalcha ani fayyaa miti, ati fayyaadha jedhu akka qabu akkasumas ani fayyaa miti atis fayyaa miti kan jedhu akka qabu ilaalleerra. Namoonni akka Toomaas Ersees kitaaba isaa tokko keessatti akka ibse mucaan tokko bu'aa ba'ii jireenya isaa keessatti rakkinni muudannoowwan isaa muudataa turanirraa ka'uudhaan ilaalchi isaa jijjiiramee jira. Ilaalchi isaa kun ani fayyaadha ati fayyaa miti kan jedhudha. Keessumattuu mucaan tokko namoota beektota harkatti miidhame. Namoonni inni harkatti miidhame kun namoota inni gargaarsa irraa eeggataa turedha. Sababa namoota irraa hin eegne irraa miidhaa simateef ilaalchi isaa hubamee namoonni nagaa akka hin taane yaaduu jalqabe. Mucichi namoonni kun yoo na miidhan iyyuu ani garuu nagaadha. Miidhaa koo irraas bayyanachaan jira jedhee yaada. Dhaggeeffattoota keenya yeroo darbee waa'ee ilaalchaa ilaalchisee kitaaba Dr. Iyoob Maammoo irraa yaada beekaa Toomaas Ersees ilaalcha yaada namootaa keessa jiru gosa 4 kaasnee ilaallee turre. Isaan keessaa ilaalcha gosa 2 xumurree gosa 2 hambisne. Ani nagaa miti ati nagaadha. Anis nagaa miti atis nagaa miti kan jedhuu fi ani nagaadha ati nagaa miti dhuma irratti immoo ani nagaadha atis nagaadha kan jedhudha kan nuti ilaallu. Qabxiilee lamaan hafan kana waliin ilaalla. Amma dubbisaa kanan jiru ani nagaadha atis nagaadha kan jedhu ilaalchi kun yoomii kaasee akka eegalu waliin ilaalla. Ilaalchi ani nagaadha ati nagaa miti jedhu taatee kanarraa madde. Akka Toomaas jedhutti mucaan harka namoota beekoo jedhamanitti miidhame kun ilaalcha badaadhaan guddate nama hamaa ta'uuf carraa bal'aa qaba ture. Namoonni tokko tokko immoo jal'ina namarratti hojjetan irratti sirrii ta'uusaa waan amananiif ani nagaadha ati nagaa miti jechuudhaan miidhaa namarraan ga'anii siif ta'a jedhu. Namoonni ilaalcha akkasii qaban akka namoonni isaan caalatti ilaalcha gaarii qaban jiran ni amanu. Karaa biraa immoo namoonni nagaa hin qabne kan isaanii gadi akka jiran ni yaadu. Namoonni akkasii yeroo hundumaa namoota caalanii argamuudhaaf kanneen halkanii fi guyyaa yaadanidha. Dadhabina namoota naannoo isaanii qeequudhaan caalammaa isaanii mirkaneeffachuuf duuba hin millatan. Bakka hojiitti namni waa'ee hojichaa isaan caalaa beeku akka jiru hin amanani. Gaa'ila isaanii keessatti nama isaan hin madaalle akka fuudhanitti yaadu. Hidhata gaa'ila isaanii ofiin gaditti ilaaluudhaan yeroo hundumaa caalammaa isaanii odeeffatu. Kanaaf yaada hidhatni gaa'ilaa isaanii dhiyeessitu yookaan dhiyeessuuf bakka hin kennan. Hojii garee yommuu hojjetan yaadni namootaaf bakka hin kennan. Hojii garee yommuu hojjetan yaadni nama kamiyyuu akka fudhatamu hin barbaadan. Wanti isaan jedhan qofti akka fudhatamu barbaadu. Eenyu isaan? Ani nagaadha ati nagaa miti warri jedhan. Jechoonni isaan irraa mul'atu maal fa'i? Yookiin mallattoon isaan irraa calaqqisu maal fa'i? Namoonni ilaalcha ani nagaadha ati nagaa miti jedhu qaban wantoota isaan ittiin beekaman keessaa of tuulummaa fi humna agarsiisuudhaan nama waliin dubbachuun amala isaanii kanneen bu'uurati. Jechoota ija jabinaa isa kamiinuu dubbachuuf wanti isaan yaadsiisu hin jiru. Kunis miirri keessa isaanii ana qofatu nagaadha kan jedhu ta'uusaa agarsiisa. Kanaaf waan namoota kaan irra caalan isaanitti fakkaata jechuudha. Inni kan biraa amala isaanii keessaa namoota biroo xureessu. Namoonni ani nagaadha ati nagaa miti jedhan namoota biroo xureessuu jaalatu. Kufaatiin namoota biroo isaaniif immoo guddina. Namoonni biroon gadi bu'uun ulfina isaaniif dabala. Namoonni biroon yoo fudhatama dhaban isaan immoo fudhatama argatu. Wantuma kana fakkaatu yaadu. Yeroo namoonni hundumtuu akka waan isaaniin gadi jiranitti yaadan gammachuu keessa isaanitti argatu. Kanaaf yeroo hundumaa ni gowwoomu. Inni kan biraa hin sirratani. Namoonni ani nagaadha ati nagaa miti jedhan kun hin sirratani. Namoonni ilaalcha ani nagaadha
ati nagaa miti jedhu qaban amala ani in injifatamu jedhutu isaanirraa mul'ata. Kanaafuu dogoggorri hammamii yoo isaanirraa mul'ate iyyuu dogoggora isaanii yoo ofirratti beekanillee dhiifama hin gaafatani. Kanaaf sirrachuu hin danda'ani. Ani nagaadha. Namoonni biraan nagaa miti jedhanii waan amananiif yeroo hundumaa nama caalanii argamuu dheebotu. Tokko namni ilaalcha ani nagaadha ati nagaa miti jedhuun guutame amala akkamii akka qabu laalleerra. Amma immoo namni amala akkasii keessa akkamitti akka galuu danda'u ilaaluun barbaachisaadha jedha beekan kun. Maddi isaa maali? Miira gadaantummaa dhokatee jiru. Miirri gadaantummaa dhokataan kun rakkoo namoota hedduuti. Namoonni tokko tokko miirri gadaantummaa waan itti dhaga'amuuf miira kana dhofkachuuf jedhanii namoota biraa tuffachuu jalqabu. Miira gadaantummaa keessa isaanii jiru kana injifachuuf ani nan caala jedhanii dubbatu. Hojiidhanis kanuma agarsiisu. Eenyummaa isaanii waan hin fudhanneef nama biraa kuffisanii ofii carraa ol ka'uu waan argatan isaanitti fakkaata. Of tuulummaa. Ilaalchi ani nagaadha ati nagaa miti jedhu kan namoota baay'ee of tuulummaa irraa madda. Namoonni eenyumaan qaba jedhan yeroo hundumaa nama naannoo isaanii caalanii argamuuf utuu oliif gadi fiiganii argina. Namoonni kun namni isaan caaluu akka jiru gonkumaa hin amanani. Tilmaamni isaan ofii isaaniitiif kennanii daandirraa waan kaateef wanti hundumtuu waanuma karaa isaanii jalqabamee karuma isaanii xumuramu itti fakkaata. Yaa namoota ani nagaadha ati nagaa miti namaan jettan. Kan biraa guddisa badu. Mucaan ijoollummaa isaatii galee ati nama hundumaa ni caalta yoo injifatamte akka manatti hin gallettiin jechaa guddisan ilaalcha nama hundumaa caaluu fi fedhii olaantummaan guutameen guddata. Mucaan kun namoota isaan dorgoman hundumaa kuffisee darbuutti amana. Injifatamuu fudhachuu diduun gaarii yoo ta'uyyuu madaalli isaa waan hin eegganneef namoota ilaalcha madaalamaa qaban dhiibuu irraa kan hafe hojii biraan qabu. Namoonni kun yeroo hundumaa nuti sirriidha. Namoonni biroon garuu sirrii miti. Fayyaa guutuu hin qabanii jedhu. Dhaggeeffattoota keenya. Ilaalchi kun ilaalchota gosa arfan keessaa isa sadaffaadha. Wal jalaa akka isin hin dhoofneef isin yaadachiisa. Tokkoffaarratti kan kaafne ani nagaa miti ati nagaadha kan jedhu. Lammaffaarra kan jiru anis nagaa miti atis nagaa miti kan jedhu yeroo darbee waliin ilaallee turre. Namoonni kana hin dhaggeeffanne isa kanaan dura waraabame yuutuubii kana jalaa dhaggeeffachuu dandeessu. Inni nama dubbise ani nagaadha atis nagaa miti kan jedhu. Amma immoo isa xumuraa kan ilaallu ani nagaadha atis nagaadha kan jedhu. Ilaalchi kun ilaalcha filatamaadha. Obsaan dhaggeeffattanii akka xumurtan si yaadachiisa. Dubbisa koon itti fufa. Boqonnaawwan sadan darban keessatti Toomaas Ersis kitaaba isaa keessatti mucaan tokko ilaalcha isaa ani nagaa miti ati nagaadha kan jedhurra darbee ani nagaa miti atis nagaa miti kan jedhurra akkamitti akka ga'uu danda'e ilaallee jirra. Akkasumas mucaan harka namoota ga'eeyyitti miidhame akkamitti ilaalcha ani nagaadha ati nagaa miti jedhutti akka dhufu ilaallee jirra. Ilaalchi kunniin sadan balaa mucaa tokkorra ga'een kanneen bocaman yoo ta'an taatee uumame sanatu keessa sammuu mucichaa irratti hojjeta. Ilaalchawwan kunniin ilaalcha mucaan kun itti yaadee of keessatti uumuutuu hin ta'in miirawwan dhiibbaa isarratti uumame keessa isaa dhuunfatanidha. Ilaalchawwan kun ilaalcha mucaan kun itti yaadee of keessatti uumu utuu hin ta'in miirawwan dhiibbaa isarratti uumameen keessa isaa dhuunfatanidha. Ilaalchi inni ani nagaadha atis nagaadha jedhu immoo namni tokko guddatee erga bilchaatee booda ilaalcha duraan qaba ture irratti yaadee ilaalcha inni bilchina sammuutiin horatudha. Murtiiwwan sadan darban murtii miiran
murtaa'an yoo ta'an, murtiin inni kun garuu murtii itti yaadanii murteessanii fi kan afaaninis dubbatanidha. Namni umuriidhaan ga'eessa ta'e tokko ilaalcha gaarii kana itti yaadee filachuu ni danda'a. Namoonni ilaalcha akkasii qaban namoota daandii jireenya isa sirrii qabatanidha. Sababni kun ta'uufi haalli hundumtuu nama kanaaf waan sirrateef otoo hin taane ilaalchan namoota biroo irraa addaan ba'uu waan barbaadaniif, akkasumas jireenya kootiif isa kanatu wayyaadha jedhanii waan yaadaniif filatu. Jireenya isaanii ni sirreessu, waan isaan dura babbade ni haareffatu. Akkasumas namoota waliin ta'anii adeemsa jireenya gaarii adeemuuf yaalii taasisu. Ofii isaaniitiifis ta'ee namoota biroodhaan ilaalcha gaarii qabu. Namoonni akkasii waajjira hojii isaanii fi maatii isaanii keessatti madda nageenyaa ta'u. Yommuu rakkoon uumamutti itti gaafatamummaa fudhatanii furmaata kennuun isaanitti in ulfaatu. Hidhata gaa'ilaa isaanii jijjiiruuf utuu yaalii hin taasisin dura of jijjiiruuf yaalii taasisu. Hojii gadeedhaan hojjetan keessatti dadhabinaa fi cimina namoota isaan waliin jiranii addaan baafatanii waliin adeemuuf eeyyamamoodha. Mallattoo namoota kana jechuun namoota ani nagaadha atis nagaadha jedhan. Waliigaltee qabaatu. Namoonni ilaalcha ani nagaadha atis nagaadha jedhu qaban dubbii isaaniitiinis ta'ee hojii isaaniitiin namoota waliin hojjetan hundumaaf deebii waliigaltee uumuu kennuufi nama jalaa callisuun isaanitti hin tolu. Ofittis ta'ee nama biraatti ni amanu. Gammachuu qabu. Amalli isaanii tasgabbaadha. Akkuma kana immoo amala namaa gara ofii isaaniitti jijjiiruuf dhiibbaa uumuu ni danda'u. Inni kan biraa eenyummaa ifa ta'e qabu. Namoonni ilaalcha ani nagaadha atis nagaadha jedhu qaban yeroo hundumaa nama gargaaruuf eeyyamamoodha. Rakkoo nama tokko irratti yookaan haala tokko irratti argan bal'isanii ilaaluuf dandeettii guutuu qabu. Qooda kana furmaata barbaaduuf qophii ta'u. Rakkoo uumame kamiifuu furmaata kennuun isaanii rakkisu. Yoo ofii rakkatanis gargaarsa nama gaafachuun isaanitti hin cimu. Mallattoo sadaffaan ofii isaanii fi namoota biroo waliin jiraachuuf miira gaarii qabu. Namoonni ilaalcha ani nagaadhaatiin nagaadha jedhu qaban yommuu ilaalcha ofii isaanii irratti qaban sirreessan qobummaan isaanitti hin cimu. Itti dabalees ilaalchi isaan namoota biroodhaaf qaban gaarii waan ta'eef yeroo namoota waliin turtii qabaatan miira gaarii qabaatu. Wal dhabdee furuu fi adda addummaa namoota gidduu jiru haala gaariidhaan keessummeessuufis qophii guutuu qabu. Amala nama ilaalcha ani nagaadha ati nagaadha jedhu qabu ilaallee jirra. Amma immoo amala kana akkamitti horachuun akka danda'amu waliin ilaalla. Madda isaa tokko dhiibbaa namoota gaggaarii. Amala gaarii fi filatama armaan olitti ilaallee qabaachuu fi namoonni hedduun dhiibbaa namoota gaggaarii jala akka turan beekamaadha. Fakkeenyaaf maatii ilaalcha gaarii qabu keessatti guddachuu, dhiibbaa hiriyaa irraa dhufuu fi gorsituu gaarii qabaachuun amala gaarii kana gonfachuuf nama gargaara. Isaan kunniin dhiibbawwan gurguddoo keessaa warra murteessoodha. Kan biroo kaayyoo cimaa. Namni tokko kaayyoo halkanii fi guyyaa isa yaachisu yoo qabaate ilaalcha badaa qabaachuu hin danda'u. Kaayyoo halkanii fi guyyaa isa yaachisu yoo qabaate sammuun isaa yaada gaariidhaan guuta. Jalqabatti kaayyoo gaarii qabaachuun ilaalcha gaarii qabaachuuf guddaa nama gargaara. Itti fufuudhaan kaayyoo isaa galmaan ga'uuf yeroo hundumaa waan qabsaa'uuf ejjennoon isaa ilaalcha gaariidhaan taasisuun itti ulfaatu. Inni dhuma murtii qabaachuu. Yeroo tokko tokko ilaalchi gaariin nama murtii qabu ta'uurraa dhufuu ni danda'a. Namni tokko wantoota gaggaarii qofa yaaduuf yommuu of amansiisu ilaalcha isaa ani nagaadha atis nagaadha jedhu horachuuf dandeettii argata. Namni akkasii ofii isaa irratti ilaalcha gaarii qabaachuudhaan jireenya isaa bakka inni yaade akka ga'uuf nama murteeffatee ka'edha. Dhaggeeffattoota keenya.